Jireenya keessatti gaggeessummaan gosoota hedduutu jira. Kanneen keessaa garuu gaggeessummaa of gaggeessuun baay'ee ulfaataa fi baay'ee cimaa akka ta'e beektonni baay'ee ni dubbatu. Jireenya keenya keessatti gaggeessummaa hedduu argineerra ta'uu danda'a. Wantoota hedduu gaggeessines beekna ta'uu danda'a. Garuu of gaggeessuu shaakaluun of gaggeessuun hordofuu caalaa wanti baay'ee cimu hin jiru jedhu. Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo horoon inspire wartaatan akkam jirtu. Tole egaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Amma barnoota kodhumaatti na faana tura. Tole egaa mata dureen barnoota keenya irraa of gaggeessuu jedha. Jireenya keenya keessatti gaggeessummaa hedduu beekuu dandeenya. Gaggeessummaa hedduu keessas dabarreerra ta'uu danda'a. Garuu wanti akka of gaggeessuu yookaan immoo manaachi of gochuu baay'ee cimu hin jiru jedhu qorattoonni hedduun. Jireenya keenya keessatti haala kamiin of gaggeessina yookaan immoo haala kamiin of gaggeessaa jirra kan jedhudha kan guyyaa irraa of keessatti ilaallu. Tole egaa of gaggeessuuf immoo wanti barbaachisu yookaan immoo of gaggeessumaaf wanti jalqaba irratti argamu yookaan immoo inni jalqaba irratti of gaggeessumaaf barbaachisu keessaa inni jalqaba irratti argamu of beekuudha. Of beekuun inni kun akka dhuunfaa ofiitti yookaan immoo sonaawwan hedduu qabaachuu dandeenya. Dadhabina ofii fi cimina ofii. Bakki kamittidha ciminni koo bakki kamittidha dadhabinni koo jedhanii cimina ofiif dadhabina ofii beekaa deemuun of beekuun barbaachisaadha jechuudha. Irra deddeebiitiin yaada namoonni namaaf kennan fudhachaa deemuun of beekuu yookaan of gaggeessuu irratti gahee guddaa taphachuu danda'a. Sonaawwan hedduu qabaachuu dandeenya yookaan immoo cimina keenyaaf dadhabina keenya hedduusaa hubachaa deemuun barbaachisaadha. Of gaggeessummaa keessatti yaada namoonni nu laatan koomentii namoonni nu laatan jireenya keenya keessatti gaafa accept godhaa deemnu yookaan immoo gaafa fudhataa deemnu of gaggeessummaa keenya irratti nuuf salphataa jechuudha. Namoonni baay'ee kan isaan kufaniif yookaan immoo kan isaan milkaa'ina irraa gara dudduubaatti yookaan gara booddeetti kan isaan harkifatan keessaa tokko of beekuu dhabuu irraa kan ka'edha. Humna ofii wallaaluu irraa kan ka'edha. Poteenshaalii keessa keenya jiru, sonaawwan keessa keenya jiru, fedhiiwwan keessa keenya jiruu fi cimina keenya wallaaluun iddoo kamittidha ciminni koo kan jiru, iddoo kamittidha kan cimina koo sana jajjabeeffachuu qabu, iddoo kamidha dadhabinni koo, iddoo kamidha kan hin fooyyeffachuu qabu, haala kamiin immoo fooyyeffachuu qaba kan jedhan uduruba isaanii ta'anii ilaaluu hin barbaadan namoonni baay'ee. Dogoggora isaanii san ilaaluu hin barbaadan. Sababa kamiif yoo jenne namoonni baay'ee dogoggora isaanii gaafa ilaalanitti cabatti fakkaata, saalfiitti fakkaata, qaanii waan itti fakkaatuuf dadhabina isaanii sanarra of dhoskanii cimina isaanii sana qofa lakkaa'utiin of kuffisuu jechuudha. Of gaggeessummaa keessatti inni barbaachisu garuu dadhabina ofiif cimina ofii adda baasanii beekuudha. Fedhiiwwan keessi keenya barbaadu maal gochuu akka keessi keenya barbaadu yoo hubachaa deemne yoo dadhabina keenya irraa barachaa deemne yoo wanta gaarii gochaa jiru sanarratti mujjabaanne hojjenne of gaggeessummaan baay'ee salphaadha. Waan barbaanne keenya gaggeessuu ni dandeenya jechuudha. Of gaggeessinee deemne immoo wanta baay'eef bu'aa ta'uu dandeenya. Kanaafidha yeroo baay'ee yaada namoonni isaaniif laatanitti namoonni cimoo ta'an yaada namoonni isaaniif laatan koomentii namoonni isaaniif laatan accept godhachuu yaada sana fooyyeffachuu yaalu. Kanaafidha of gaggeessummaa keessatti of gaggeessuu barbaadataa taanaan ofiif jiraachuu barbaadataa ofii kee of oftee ofii kee of duukaa ofii kee ofiif taatee akka ofiif of barbaaddutti taatee jiraachuu barbaadataa of beekuun dirqama. Kanaafuu jabeessee of beeku. Inni lammiffaa irratti argamu immoo of hoogganuudha. Self management isa jedhamu jechuudha. Inni kun immoo miira ofii bilchaataa akka ta'e, yaada ofii bilchaataa akka ta'e, haala kamiin of manaaje akka gochuu qaban ni beeku jechuudha. Dandeettii isaanii guddisuu irratti yeroo guddaa fudhata. Yeroo gaarii dabarsu. Dandeettii of guddisuu isaanii irratti haala gaariin fayyadamuutiin faayidaawwan jireenya isaaniif isaan barbaachisu yookaan immoo positive thinkeriidha. Namoonni kun yeroo hundumaa jechuudha. Namoonni of geggeessan warri self management warri of gochuu danda'an jechuudha. Jireenya keenya keessatti of geggeessummaa keessatti garuu ofiif ta'uu keessatti wanti barbaachisu of hoogganuudha. Of hin hooggantu taanaan of hin hooggansiista nama taanaan nama biraatti si hooggana taanaan yaada namaan adeemta taanaan abbaan arge akka barbaade gara barbaadetti si oofa taanaan galma geessu tokko hin qabdu. Akka itti duubatti kuftu si taasisa. Kanaafidha of geggeessummaa keessatti inni barbaachisu of hoogganuudha. Yeroo of hooggantutti miira kee tokko isaa to'achuu jalqabda. Yaada kee tokko isaa to'achuu jalqabda. Maaltu akka si barbaachisu adda baastee beekta. Haala kamiin of hoogganuu akka qabdu. Haala kamiin iddoo kamitti maal gochuu akka qabdu. Positive thinkerii ta'uu qabdu. Yeroo yaada of hoogganumsaa keessa seentu namootaaf wanta gaarii ta'e yaaduu jalqabda. Of jaallachuun akka jirutti ta'ee selfishii isicha. Annamaa isaan kuwaa ta'uu osoo hin taane kan koo ta'uu qaba. Kan namaa hin barbaadu nama jedhe ta'uu qabdaa jechuudha. Positive thinkerii ta'uun namaaf waan gaarii hawwuu namaaf waan gaarii gochuutiin of hoogganuu jalqabdaa jechuudha. Yeroo of hooggantutti wantoonni baay'ee akka dudduubatti deebituuf si gottatuu danda'u. Ati of jaallatta karaa yaada mataa keetiin akka barbaadde taasisuu danda'a. Kun yeroo fida.
daqiiqaa 20 booda garuu namoonni sun si bira hin jiran. Yaada mataa isaanii, rakkina isaanii, dhiphuu isaanii yaaduutiin yeroo isaanii dabarsu waa'ee kee irra hin jiran. Kanaafidha of hoogganuun barbaachisaadha kan si jedhu. Of hooggantee seeraan ba'a keef gala kee of geggeessita taanaan sidha itti gaafatamummaa waan raawwatutti kan fudhatu taanaan wanta dubbattutti sidha gaafatamummaa kan fudhatu taanaan na aman sidha milkaa'aan guddaa of geggeessummaa keessatti inni lammaffaarratti argamu of hoogganuudha. Yeroo of hooggantutti haala kamiin yeroo of hooggantuttis ta'e iddoo kamitti akka of hooggantu adda baastee beekta. Hiriyyaatiin hoogganamuu hin dandeessu. Maatiitiin hoogganamuu hin dandeessu. Firaan hoogganamuu hin dandeessu. Alaqaa keetiin yookaan immoo geggeessaa keetiin hoogganaa keetiin geggeeffamuu hin dandeessu. Sababiin isaas sammuu keetti si hooggana waan ta'eef, sammuu keetti si drive godha waan ta'eef, sammuu keetti si oofa waan ta'eef nama kamuu jalaa hin baatu. Namni kamuu siin control gochuu hin danda'u. Si hoogganee amma akkasii hanga danaattidha jedhee namni bakkee dallaa sitti ijaaree si xiruu hin danda'u waan ta'eef of hoogganuu keessatti jireenya kee keessatti milkaa'aa ta'uuf. Inni sadaffaarratti argamu immoo of si'eessuudha. Ofiin of si'eessuu self motivation isa jedhan. Ofumaan dadammaqinsa ofitti horuu ni dandeessa jabaadhu jechuun jechoota positively ta'an ofitti dudubbachuutiin sammuu isaanii yaadota negatiivili irraa of fageessu. Of geggeessummaa barbaadda taanaan jechoota negatiivili ta'an, jechoota sammuu kee miidhan, jechoota nama miidhan, yaadota nama miidhan, karoora nama miidhan irraa fagaachuun barbaachisaadha. Of si'eessuu qabda. Ofitti ofii keetiin of si'eessuu, ofii keetiin of motivate of gochuu, of dadammaqsuu, wantoota positively ta'an enerjii keessa kee dhaggeeffachuutiin xiqqaa enerjiyoota keessa kee jiran xiqqaa irraa kaasee eegalee hanga barbaade yoo ta'eyyuu hojjechuudha. Of dadammaqsanii wanta xiqqaa gochuutiin wanta kanaati amma kanaatti nan raawwadha wanta xiqqaa kanarraa jettee yeroo of dadammaqsitu wanta sana gaafa raawwatte kaatu miirri kee baay'ee dadammaqinsa adda ta'e keessa gala. Waaw isa guddaas nan raawwadha galma ga'uu nan danda'a kan jedhu keessa keetti si'aayina guddaatu uumama. Ofiin of si'eessuu, ofiin of motivate gochuu enerjii kee kan beeku sidha waan ta'eef humna keessa kee jiru situ beeka waan ta'eef situ of dadammaqsuu danda'a jechuudha. Kanaafidha of si'eessuun kan barbaachiseef of gaggeessummaa keessatti. Kanaafidha of si'eessi ofii keetiin of dadammaqsi. Dadammaqsuu namaa eegda taanaan namni kamuu dhuftee deetti ciistu si kaasuu hin danda'u waan ta'eef of dammaqsuu eegalii jechuudha. Inni afuraffaarratti argamu of guddisuu fi of gaggeessuu self development isa jedhamu jechuudha. Akka namoonni jedhanitti namoonni of gaggeessan kan isaan barbaachisu of guddisuudha. Yeroo isaanii dubbisa irratti beekumsa adda addaa argachuu irratti wanta jireenya isaaniif galaa ta'u barachuutiin dabarsu. Yeroo hundumaa of guddisu barnootaan, dubbisaan, yaadaan wanta tokko gochuutiin qaama ispoortii hojjechuutiin qaamni isaanii akka inni jabaatu godhu, sammuun isaanii akka inni hin beelofneef dubbisaan, viidiyoota mootiveetii nama godhan dhaggeeffachuutiin sammuu isaanii biildi godhu yookaan immoo of guddisu. Nunis jireenya keenya keessatti gaggeessummaa keessatti wanti nu barbaachisu keessaa inni jalqaba irratti argamutti barbaachisu of guddisuu shaakaluudha jechuudha. Haala kamiin of guddisa? Haala kamiin beekumsa koo guddisa? Haala kamiin yaada koo guddisa? Yookaan immoo haala kamiin ilaalcha koo guddifachuu danda'a? Haala kamiin barnoota argachuu danda'a kan jedhu irratti yeroo keenya gubuu qabna. Nuti jireenya keenya keessatti of gaggeessummaa keessatti wanti barbaachisu of guddisuudha. Haala kamiin of guddisna ree? Haala kamiin baranna ree? Namoonni baay'ee of nuufiirraan kan ka'e barnoota barachuun barbaadan, guddina dhuunfaa argachuu hin barbaadan. Garuu taanii yaadaan ni yaa'u. Guddina guddaa, qabeenyaa guddaa, milkaa'ina guddaa, hawwii guddaa qabu. Hawwiin gara hojiitti ni kamu taanaan garuu hawwii ta'eef. Kanaafidha of gaggeessummaa keessatti of guddisuun barbaachisaa akka ta'e yaadota adda addaan barnoota adda addaa dubbisuutiin barbaachisaadha. Milkaa'ina kee booriif of gaggeessummaa keessatti wanti barbaachisu of guddisuudha. Barnootaan, yaadaan, dubbisaan of guddisuun barbaachisaadha waan ta'eef haala kanaan deemi yoo isin milkoota waan ta'eef. Inni ittaanee argamu yookaan inni xumuratti argamu immoo of gamaggamuu jechuudha. Guyyaa wanta keessa dabarsan yookaan immoo wanta gochuu qaban, wanta gaafachuu qaban, cimina isaaniif dadhabina isaanii halkan ciisanii of gamaggamu. Ofii isaaniitii har'a maal raawwachuun dabarse, maal gochuun dabarse jedhanii ofii isaaniitii of gamaggamu yookaan immoo ofii isaaniitii irra deebanii of yaadu. Haala kamiin dabarse oolmaa koo, haala kamiin dabarse karoora koo, haala kamiin gochaa jira, haala kamiin milkaa'ina kootti deemaa jira kan jedhu ofii isaaniitiin of gamaggamu. Dogoggora isaanii ofii isaaniitiin argatu. Ofii isaaniitiin dadhabina isaanii yookaan immoo bakkii dogoggora hojjetan
qorachuutiin ofii isaanii bira ga'u. Nutillee jireenya keenya keessatti milkaa'ina barbaanne yookaan immoo karoora barbaanne sana jiraachuun nu barbaachisa waan ta'eef of gaggeessummaan nu barbaachisa waan ta'eef milkaa'inaaf of gaggeessummaan hin barbaachisa, guddinaaf of gaggeessummaan ni barbaachisa, yaada barbaanne sana galmaan ga'uuf of gaggeessummaan waan nu barbaachisuuf of gamaggamuun barbaachisaadha. Jireenya keenya keessatti ofii keenya yoo of barsiisne malee ofii keenyaaf yoo karaa ofitti agarsiisne malee namoonni biraan maasaan dhufanii karaa nutti agarsiisanii dogoggorri kee akkasidha iddoo akkasitti misteekii hojjechaa jirta jennee amma namni nutti mutti yoo eegne kufaatii guddaatti nu geessuu danda'a. Kanaaf immoo ofii keenya gaafa of gamaggamaa deemnu yookaan immoo gaafa ofii keenya of qorachaa deemnu dadhabina keenya baay'ee osoo namni nurratti hin argin, osoo namni nurratti quba hin qabin, osoo namni kamuu nu hin qeeqin ofii keenyaan sirreeffachuu dandeenya. Kanaafidha of gaggeessummaa keessatti barnoonni guddaan nu barbaachisu ofii keenyaan of gamaggamuudha jechuudha. Tole egaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi barnoota irkoo guddaa nuuf ta'u akkasiin argattaniitu abdii guddaan qaba. Of gaggeessummaa keessatti maaltu akka barbaachisu, maaliif akka nu barbaachisu akkasiin hubattaniitu abdii guddaan qaba. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Waan afaan hartaniif guddaa galatooma.